laala gara jabeenya akkasii ijoollee sabii lamaan dhiyoo godha yeroo gudeedan yoo namni innatti mufattan jiraatan rabbi ficha dhiifamanaa godha namni waan gaarii lafa kaawwatee darbuun haala waan inni fayyadu nama du'e dhageenyaa rifannee sirba dhaabee quraana banaan bakka asiillee rabbi rahmata haa godhuu fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردفتو تاف كبجمتو أورو شو كما كم نافجرتو أن نجاكو الحمد لله هرس فيديو كبراسيني كبر في تنجراكم بيكم فيديو بوارسو بشان سو كان رتدو بانو لي بايسني كبر في تنجراكم ما يروسيني تدبر شيطان في عرّا ليساف عرّا تكو يرون التدر بيرا الكن رانغ دي ساجرا فيديو تكونا مجوفني إبسان سنرك كساتوري ميدو أينا كردا آمين جداك جتو انجتو آمين آمين إلى أميو باورين سايو أما باينا ركيسا جرا كني جاي أويسو بياروما ورين مقر channel كنا تارا ورفتن دفعت subscribe قراتي ما تي channel كنا تاني سنين جرا أكون بيكم فيديو كنا سلايك لايك قشور أنجل كوان سين أتوم بدين دفع جرا فيديو تقولون بربارة سلادي كوسين كل في سيقولون بربارين توري أسرت تيجار جرا فيديو جاليسا تاكتيكي تينما والله تبيكتا نما تكلا كلو ولا أنا أدلم ولا فيدي ولا أنا بتركب ولا أنت ولا نركب إني بال ولا كابدو كوي إني بال ولا كابدو بيتي نم الناس يسيلولو ده بيتي أكاس كوتل أكم أكاس بيتي زور زور كوتل بيتي دوبارين أنا أكاك أسجل جرا بيتي إزاي سراس كابتا أتي دين كده إننا ولا كابته نقدي سانا كلام برم برجت سيرجس استي أما ولا كابدو بيتي استي من تامة تال أقلوا نجاجس إني مالك استي إجلال جنو فاتوات إجلال شام إجلال جنو فاتوات ولا لا بقول ردي إجلال جوات نزل ليسا ليس ليس I will find you I will find you Koya kan dari mujallisanis jallisanu jala ajjeesii oli ma tsaggaaynis baddaatti gale amma kunoo tokkuma taane irraa lana aujourd'hui aussi c'est un autre jour la ilaha le monde part en couille inkolfini ani wanti na dhibu jechaadha fiiltariin akka tokko ijoollee keenya filteri adii kanas filteri malee ganni oromoo maal jedhamti filteri malee kaafamte kuno akka jiru ummanni keenya maana gurraacha argitanii hin beektanuu waannaan nama ta'uudha waannaan nama ta'u isinii galee Ishi guys video kana share gochuudhaan ganni arsii biraan naagaa footoon kun akkuma agartan Facebook irra TikTok irra walii gad adeemaa jira jechuudha namoonni tokko ishee qeequu barbaaddu jechuudha faranjiin akkas jetti black is diamond jetti gurraacha ta'uun diamond ta'uudha jetti isin immoo warri Afrikaa kun guutummaan keessan gurraacha kana immoo faranjiin isin tuffatti isin immoo achuma teessanii bifi keessan xiqqoo ishee yoo diimate isa gurraacha tuffachuu barbaaddu jechuudha maayimummaan keessan daangaa darbaadha jechuudha isinii galee an akka kootti gurraachummaa kootti nan boonaan as TikTokii kanarra garuu fiilteriin guute jira shamarreen dhiirrillee kan fayyadamu jechuudha nyaarri kee iji kee fuullis muuzii sin agartan ilkaanni kun hundumti isaayyuu fiilteriidha dhaggeeffadhaa namni TikTok irratti wal beeku lafatti wal bira darbuu danda'a kanaafi daangaa dabartanii haasa'uun mooraalii namaa xuquun sirrii miti barbaachisaallee miti jechuudha hundi keenyayyuu Afrikaan hundi keenyayyuu gurraacha mee warri gurraacha taatan comment irratti galaati black is diamond gurraacha ta'uun diamond ta'uudha jedha hundi keessan warri gurraacha ta'uu keessanitti amantanii jechuudha anaan rabbitu gurraacha bareedaa godhe na uume sanuu gurraacha oromoo godhe na uume ani gurraacha oromooti jedha hundi keessan comment irratti ani gurraacha oromooti nagaan tura ani adii oromooti an adi ganniin gurraacha taa'an gurraacha ta'a hin ta'u isinii galee dhiisaa maaliifuu fiiltariin akkas nama salphisaa gabaabinumatti fiiltariin ajaa'idha isin galee fiiltariin ajaa'idha nyaanna buskutii kanadha baay'isoo eenyuun beekame mee beektuu mee buskutii kana dafee immoo cabulaalaa baay'ee jabaata kan wattaadaraati
yoo namni innatti mufattan jiraatan rabbi ficha dhiifamanaa godha anis rabbi ficha dhiifama isinii godhe wallahi laazim nama rabbi ficha walii dhiisee boori rabbiin nu dilii keenya hunda nu dhiisu rabbi nu haa taasisu inshaallah dhugaa jechuun waanuma namni waanuma xixiqqoo irratti walitti mufachuutu mala namni mufatta yoo jiraatani ashmaanuyyuu nutillee wal jaallachuun keenya yoo rabbiif tichitaati qofittee egelee kun waa beekaa laata jennee yookaan uuma akkasiitii tun taane rabbumaaf jecha yoo wal jaallanne laala kana dabarsitee duute laala baay'ee munaan kun namoonni baay'een barumsa irraa fudhataniiru. Nama du'e dhageenyaa rifannee sirba dhaabee quraana baneen bakka asiillee rabbi rahmata haa godhuu fi rabbi jalataa rabbi jedhii too ibadhu gara rabbii keetii deebi'anii maan seera qaama habba geessi fadhiilo. Saniifin duuti umriin beeytu gaa'ee kun bichoon tun nama umriidhaan dargaggeetiiti duuti bal'aman qabdu hundi keenyaa toobachuu qabnaa jeetiin sirba dhaabee quraana bane badiidhaaf ibsa asli. Atiifaata yoom duufi. Maal beeyna yeroo barbaade rabbiin boruuf gibbi godheen hojjisa guyya qabatti. Atiifaate karaa didee utaal ta'ere. Atiifaate waggaa 90 malee du'e jechuun jirti si yoo beekte salaa. Atiifaate quraanni isiin beeytu arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa. Quraana biraa ittiin barinati. Waan namni kanatti amantaa garuu arabi dija beeslaame kan arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa. No, warri azabaaf jannata nu hir osoo argee kun akkana jedhaaran ka isii waliin ooluu jedha warri azabaaf jannata balbala jannataati balbala azaba qulfii harkaa qabu kunniin. Yaa darasaan dhiyeenya kana. Kamaal Abdallaati fi Jaalfaaduu. Wallahi akkuma takkas jettee fi warri qulfii balbala azabaati balbala jannataa harkaa qabuuf quraanni harka isaaniiti bu'ee sanuma argatee dibbee rukutaan akka dibbee nama. Miira keessa gala Jaalfadhiiloo yoo se argu waan baduuf waan dhiisuun beekuun argitu. Afee qurritti balle. Abataan kudha lama gaa'ise ibsaa jedhu. Soddaa kiyya kana bar. Soddaa kiyya. Ati yoo naa jiraatti bara umar akka hin qabu. Ililii kudha lama kennaa jaalu welcome yenee funga. Amma wayyaa lamaan qaba si qofan qabu duraan kanaan Ililii nama kudha lama ililii kenna. Ajeera ibsa ibra. Akkasuma laa al tokko TikTok irratti wal gorsaa. Doonii jira bor kanoo beekuun keessanii maashaallah wallahi maashaallah akkanuma wal gorsaa mimi Umera baka. Kasoka gawያ ከሰን ፈዳቲ በነቀምቴ ከተማ ሁለት ታዳጊ ሴቶችን በቡድን የደፈሩ ወጣቶች እየተፈለጉ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ። በመራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ሁለት ታዳጊዎችን በቡድን በመሆን የደፈሩ ወጣቶች እስካሁን ድረስ በፖሊስ ቁጥጥር ስር አለመዋላቸውን ፖሊስና የአካባቢው ባለስልጣን አስታውቀዋል። የነቀምቴ ከተማ ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ኮሚሽነር ሻሎ ገለታ ወንጀሉ የተፈጸመው ነቀምቴ ከተማ መስከረም ወር ላይ መሆኑን ተናግረው እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር የዋለ የለም፣ ነገር ግን ሁለት ተጠርጣሪዎችን እየፈለግን ነው ብለዋል። ሁለቱ ታዳጊ ልጆች በቡድን ሲደፈሩ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በስፋት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መሰራጨቱን የገለጸው የቢቢሲ ዘጋቢ በርካቶች ቁጣቸውን እየገለጹ እንደሚገኙም ገልጿል። የከተማ የሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ መብራቴ ባጫ በበኩላቸው በቪዲዮ ላይ በቡድን ሲደፈሩ የሚታዩ ሁለት ታዳጊ ሴቶች ተማሪ መሆናቸውን ተናግረው ምንም እንኳን ፖሊስ ሁለት ተጠርጣሪዎችን ለይቶ ለመያዝ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ቢናገርም በእኛ በኩል ግን 4 ተጠርጣሪዎች ለይተናል ብለዋል። ጥቃት አድራሾቹ የባጃጅ ሹፌሮች መሆናቸው ላላ ገረ ሰሞኑ ከነጋ ቪዲዮን ጆሌ ለማን ኩን ጉዴ ደመን ሶሻል ሚዲያ ረገረ ነቀምቴ ከና ይጀደማ ጅራ ናነ ወለጋ እና ጆሌን ሰብይን ኩን አከሲት ጉዴ ደመን ይሰዩ ቪዲዮ ጎዳ ገረ ሀመኛ አከሲ ይቻለ ከነ ዱበቹ ዳፊስ ዋንም ይሄላይ ሱደ ወንታ ከሲራ ወተማ ጅራ ከነ ረቲማል ጀቱ አማ ላላ የሮ ከሚራ አከገኝ ቪዲዮ ራፍ ቀበደሪፍ ከነ ፈካታ ሲንቶሌር ሲምባርሲ ሲንገመቺሲራ አመቴ ሰራ ባርተኒ ተደያዳ ሀም ቪዲዮ ከብራቲ ወልቲ ዴሁን ጦሮ ሾው ባይ